Kun raadiyoo sagalee Oromoo ESAT irraan darbu. Kun raadiyoo sagalee Oromoo ESAT irraan darbu. Raadiyoo sagalee Oromoo ESAT torbaanitti guyyaa 3 guyyaa kibxataa kamisaa fi sanbata sagantaa isiniin dabarsu amma jalqaba. Ashama kun raadiyoo sagalee Oromoo ESAT irraan darbu. Arra guyyaan kamisa Sadaasa 3 bara 2016. Oduu har'aa isiniif dhiyeessina. Oduu booda qophii dhimma keenyaa irratti marii gaazexeessaa ESAT Afaan Oromoo Bafiqaadu Morodaa gaazexeessaa obbo Dhabasaa Waqjiraa waliin taasise itti fufa isaa isin dhageessifneeti akkuma aadaa qophii teenyaatti sirbaan nagaa isinitti dhaammanna. Kan qophii guyyaa har'aa isiniif dhiyeessu ana Magarsaa Boonaati obsaan waliin tura. Dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Oromoo hirmaannaan keessan cimina sagantaa keenyaatiif waa hunda caalaa barbaachisaadha. Gumaacha yaada keessanii qooda guddaa raadiyoo sagalee Oromootiif qaba. Yaada qabdanii fi eega qabdan hira tokko malee nuuf gumaacha, nuuf barreessaa, nuuf bilbilaa. Feesbuukiinis nu qunnama. Teessoon keenya kan iimeeyil esatoromoffaa@esat.com jechuun ESATOROMOFFA@ETHSAT.com akka afaan Oromootti ESATOROMOFFA@ETHSAT.com lakkoofsi bilbila keenyaa takka 888 772 3728 extension 23 karaa feesbuukiitiinis yoo qunnamuu yaaddan www.facebook.com/ESAT-TV jechuun www.facebook.com/harriiqa fuulduratti ESAT-TV jaatii nu qunnama. Oduu guyyaa irraa hawaasni Oromoo, hawaasni Ogaadenii fi hawaasni Itoophiyaa walii Deenmaark jiraatan magaalaa Kooppanheegitti hiriira mormii guyyaa irraa gaggeessan. Kaayoon hiriiraa tarkaanfii duugaa sanyii mootummaan TPLF uummata irraan gahaa jirtu mormuuf akka ta'es hiriirtonni ibsan. Keessattuu mormii Oromiyaatti bara dabre Sadaasa 12 bara 2015tti magaalaa Ginciitti eegalamtee guutuu Oromiyaa wal geesse akkasumas naannoo Amaaraatti tarkaanfattee naannoo Kibbaatti illee babal'atte sababa godhachuudhaan ajjechaa mootummaan TPLF lammiilee biyyaa irraan gahaa jirtu mormuuf akka hiriira bahan ibsan. Walumaa galatti dhuminsa uummata irra gahaa jiruuf mormuudhaaf hawaasni Oromoo, hawaasni Ogaadenii fi hawaasni Itoophiyaa hundi waliigaluun hiriira bahan. Hiriirri mormii kun hawaasa Oromoo qofa osoo hin ta'in guutumatti lammiileen Itoophiyaa hundi tokkummaadhaan waliigaluun irratti hirmaatan. Hiriirtota keessaa obbo Gammadaa Baroodaa labsa hatattamaa kan mootummaan TPLF labsate akkana jechuudhaan balaaleffate. Labsa akkanaa bara 1945 paartiin naazii yeroo jenosaayidii godhuuf deemu labsa akkanaa kana baasee ture labsa yeroo hatattamaa. Kan booda immoo labsa hatattamaa kanatti aansee jenosaayidii yookaan duguuggaa sanyii biyya sanitti raawwate miliyoona 6 uummata yuudiitii fi namoota biraallee hedduu jumlaadhaan lafarraa duguuge jechuudha. kanatti aansee kabiraatis bara 1989 paartii biyya Chaayinaa yoo laalle hiriira mormiitii fi warraa'isa guddaa akka amma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kanaatu biyya san keessallee deemaa ture. Paartiin Kooministii Chaayinaadha. Akkuma amma mootummaa wayyaanee godhe kanatti labsa yeroo hatattamaa baasee eegas booda mormiin waan itti fufeef barattootaa fi uummata guutuu biyyaarraa walitti qabamee mootummaa saniin mormaa ture. Hanga sadarkaa taankiidhaan
akka timaatimitti macarsee fixuu takka gahee jechuu. Kanaaf amma mootummaan kun hawaasa addunyaarraa waa cufa intarneetii cufee hawaasa addunyaarraayis hulaa jirtu cufaa'uu eega cuccufee booda hamtu hawaasni addunyaa isan agarre tokko raawwatuuf waan deemuu fakkaataa jechuu. Adde eebbisee waa mitis haala irreecha irratti uummata Oromoo irra ga'e waan itti dhagahame haala kanaan ibsite. Keessumattuu waa'ee irreecha dhiyoo kana uummanni keenya keessattuu baay'inaan dargaggoonni anis dargaggoo waan ta'eef warri dargaggoonni dhiigni isaanii kan dhiiguma kiyya kan ta'anii hunduu natti dhaga'ama. Ispeeshaalii ani ofii kiyyaa fi irreecharra barreen gaddaa biyya deemeen ture irra hirmaadheen ture. Short time keessaa akkas ta'uusaa baay'ee nama gaddisiisa. Namni uummanni keenya akkas dhumee keessattuu warri dargaggoon fiichariin isaanii akkasitti waggaa gabaabbatu baay'ee nama gaddisiisa. Haala Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Boosaa keessatti manneen marsanii hulaa cabsanii seenuudhaan jiraattota qabanii achi buutee isaanii dhabamsiisuun ciminaan itti fuftee jirti. Namoota qaban akka malee reebuudhaan qaamota isaanii caccabsanii sadarkaa uleetiin ajjeesaa akka jiran jiraattonni miidiyaaleen ibsaatii jiran. Namoota halkan manneen keessaa guuran bakka birootti hatattamaa waan dabarsaniif jecha namoota hidhaman akkaataa isaanii hubachuuf hireen takkaleen akka hin jirre jiraattonni yaaddoo guutuun ibsaatii jiran. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Waamaa Hagaloo keessatti fincilli uummataa jabaachuu irraan kan ka'e waraanni wayyaanee uummata nagayaa akka malee dararaa jiraachuunis himamaatii jira. Eegaa ajjechaa suukanneessaa irreessaa booda mormii cimtuun aaraan uummanni Oromiyaa keessatti geggeessaniin wal qabatee Oromoonni 60,000 ol akka hidhamanii jiran herreegamaatii jira. Manni hidhaa waan guutameef jecha hidhamtoota bakkee garagaraatti julmaadhaan walitti qabanii hidhuun guyya guyyaan akkuma itti fufetti jira. Loltoonni mootummaa ajaja komaand poostii jechuudhaan namoota jeequmsa uuman ja'amanii shakkaman aanaalee godina Arsii Lixaa akkasuma magaalaa Nageelleetii fi Roobee keessa deemuudhaan funaananii namoota meeshaa saaman walitti guuraa hidhuun ciminaan itti fufaati jira. Arsii Lixaa keessatti ammaan tana jiraattota hidhuudhaan achi buuteen dhabamsiisuun itti fufee waan jiruuf jecha namoota halkan guuranii waan hidhaniif bakki isaan geeffaman ifatti beekamaa hin jiru. Haaluma kanaan gammoojjii mooraa xollaa keessatti hidhamtoonni 6,000 ol akka walitti qabamanii jiran dararaa hamaa keessatti akka jiran jiraattonni naannoo himaati jiran. Agaaziin namoota 6,000 ol mooraa xollaa keessatti hidhamanii jiran haala gaddisiisaadhaan ajjeesaa jirti. Kaabineen haaraan muummichi ministeera Itoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dassaalany kibxata dabre muude gaafiilee haqaa, dimokiraasii fi eenyummaa uummanni naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa gaafataniif deebisaa akka hin taane himame. Qondaalota mootummaa bara dheeraadhaaf aangoo irra turaniif bakka jijjiiruun taayitaa kennuu malee gaafiilee uummanni naannoo lamaanii jechuun naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa yeroo dheeraadhaaf gaafachaa turaniif deebisaa kennuuf tarkaanfii takkallee akka hin fudhatamin qaamota garagaraa ragaa godhachuudhaan dhaabbileen sabquunnamtii addunyaa gabaasaati jiran. Lammiileen naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa mormii isaanii yeroo dheeraadhaaf dhiyeeffachaa jiran muudamuu kaabinee haaraa ammaa kanarratti akka hin quufne dhaabni oduu toora intarneetii Kwartiis jedhamu tokko gabaase. Akka gabaasaa dhaaba kanaatti ministeerri haajaa alaatii fi ministeerri dantaa koomishinii miseensota dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo dhaadhiyoo takka OPDO ta'uun isaanii dhaabbata adda dimokiraatawaa warraaqsa uummata Itoophiyaa addawaawii keessatti jijjiirama qabatamaa tokkollee hin fidu jedhama. Dr. Nagarii Leencoo kan ministeera koomishinii ta'uudhaan muudame miseensa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo dhaadhiyoo fi takka OPDO fi dabballee amanamaa ta'uu isaa toorri oduu intarneetii Kwartiis kun gabaase. Kana malees koomishinaa poolisa federaalaa duraanii kan ammaan tan ammoo ministeera haajaa alaa ta'uudhaan muudaman Dr. Warqina Gabayyootiis nama dhaabbata adda bilisa baasaa Tigraayitti dhiyeenya cimaa qabu ta'uu isaa hooggantoota dhaabbata gorsa Maapilkroof jedhamu ragaa godhachuudhaan gabaasan. Kaabineen haaraan muummichi ministeera Obbo Hayilamaariyaam Dassaalany muudaman tuni gaafii fi mormii uummataa akkasuma paartiilee mormitootaa irratti dhiibbaa tokkollee fiduu akka hin dandeenyeef dhaabbata gorsaa Maapilkroof keessatti xinxilaa haala Afrikaa kan ta'an Iimaa Gordon ragaa godhachuudhaan toorri oduu intarneetii kun gabaase. Kaabineen haaraan muummichi ministeera muude kuni gaafii fi fedhii jijjiirama lammiilee biyyaa takkallee akka hin guutin ifatti himamaati jira.
loltoonni fi namoonni uffata siviilii uffatanii command post mootummaa Itoophiyaa jalatti hojiif ramadaman aanaalee garagaraa keessatti karaa irratti namoota dhaabanii sakatta'uu fi abbootii qabeenyaa sodaachisuudhaan qabeenya isaanii saamaa akka jiran ragaaleen iddoo adda addaa nu gahaa jiru mirkaneessaa fi bakka haleeltu jedhamtutti poolisoonni miseensota command post dhiifiin jechuudhaan boorsaa isii akka irraa fudhatan dubartiin takka himattee jirti. Kana malees Goojjaam lixaa keessatti namni maqaan isaa nagayaaf jecha akka hin himamne barbaadan tokko dargaggootaaf maallaqa kennuudhaan mootummaa akka fonqolchaniif gurmeessaa jirtan jechuudhaan namoonni uffata siviilii uffatan lama waraqaa eenyummaa isaanii itti agarsiisuudhaan qarshii 2,000 yoo kennitan nagaya baatan jedhanii akka nama sodaachisuun saamaa jiran himame. Abbaan qabeenyaa kun guyyaa borumtii maallaqa gaafatan isiniifiin kan jechuudhaan baallamuudhaan haala jiru poolisa akka beeksise himameeti jira. Yeroo ammaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisoonni maqaa command postiitiin bilbila moobaayilaatii fi maallaqaa fi meeshaa gatii gaarii baaftu tan arkan hunda sodaa tokko malee saamaa akka jiran ifatti himamaati jira. Dargaggoonni bilbilli isaanii jalaa saamame kuni hedduun haala kana poolisatti dhugaa beeksisaniis deebisaa takkallee argachaa akka hin jirre himamaati jira. Mormii uummataa cimtuun naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jirtuun kan ka'een investimentii alaarratti rakkoo guddoon gahaati jira. Abbootiin qabeenya biyyoota alaa ammaan booda qabeenya isaanii gara Itoophiyaatti fidanii hojii investimentii irratti bobba'uuf akka rakkatan dhaabni gorsaa balaa gaafa Afrikaatti hojjetu tokko beeksise. Abbootiin qabeenyaa haaranii gara Itoophiyaatti deemanii hojii investimentii irratti bobba'uuf akka rakkatanis ibsan. Warri kanaan dura hojii investimentii irratti bobba'anii jiran ammoo hojii investimentiitiin Itoophiyaa keessatti fuulduratti itti fufuu fi gadi dhiisanii bahuu wanni murteeffatan haga ammaatti wanni beekame takkallee hin jirtu jechuudhaan gaazexaan Washington Post guyyaa kaleessaa gabaaseeti jira. Diinagdeen Itoophiyaa irra caalaan qonna irratti waan hundaa'eef jecha misooma industirii kan akka huccuu, ilillii, kuduraa fi muduraa akkasumatti industiriiwwan xixiqqoo babal'isuuf abbootii qabeenya biyyoota alaa qaadhimuun fedhii guddaa biyyaaf qabdi. Mormii uummataa naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa wajjin wal qabattee warshaaleenii fi qonni ilillii abbootii qabeenya biyyoota alaa mormitootaan hangi tokko barbadaa'uun isaanii yaadatama. Warshaalee fi qonni ilillii hedduun abbootii qabeenya biyyoota alaa lafa qonnaan bulaarraa humnaan fudhatamte irratti waan jaaramteef jecha akka balaan qaqqabdees gaazexaan Washington Post gabaase. Ministeerri Hajaa Kominikeeshinii duraanii obbo Geetaachoo Raddaa ibsa yeroo hatattamaa labsameen investimentii abbootii qabeenyaa badiirraa eewaluu dandeenye jira jechuudhaan loltoonni mootummaa meeshaa waraana gurguddaa hidhatan qabeenya abbootii qabeenyaa biyyoota alaa eegaa akka jiran gaazexaan Washington Post gabaase. Warshaaleenii fi qabeenyi abbootii qabeenya biyyoota alaa hawaasa naannawaa wajjin hafuura gaarii waliin qaban qabeenyi isaanii osoo jalaa hin barbadaa'in akka hafee jiruus barame. Jaarsoleen naannoo qabeenyi kun jiran qabeenyi kun keenya jechuudhaan balaa gubachuutii fi daarawuu jalaa akka hambisan gaazexaan kun abbootii qabeenya qonnaa ragaa godhachuudhaan gabaasee jira. Naannoo Oromiyaatii fi Amaaraatti warshaalee fi qonni ilillii abbootii qabeenya biyyoota alaa jiraatota naannoo dallansiisanii hijeessan guutumaa guututti barbadaa'uun isaa himame. Fakkeenyaaf ajjeechaa suukanneessaa lammiilee ayyaana irreessaa kabajachuudhaaf bahan irra gahee booda qabeenyi qonnaa Belgium Given Tree Nursery fi African Juice jedhamu guutumatti barbadaa'uun beekame. Kan biroo ammoo kan akka Maakiyaalisi Groupii jedhaman Itoophiyaa keessa turuuf ni filatamoo gadi dhiisanii bahuu wanni takkaleen akka hanga ammaatti akka hin beekamin gaazexaan kun gabaase. Biyya Ingilizitti gorsaa balaa gaafa Afrikaa kan ta'e Imaa Gordon akka jedhanitti abbootiin qabeenyaa biyyoota alaa irra hedduun tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhattu eegaa akka jiranis ibse. Mootummaan tarkaanfii humna meeshaa waraanaatii waa hunda ukkaamsuu caalaa furmaata biraa akka kennuun fedhii isaanii taates beeksisaniiti jiran. Gaafiin uummata biyyaa gaafii humnaan ukkaamsuu bira waan dabarteef jecha Itoophiyaan tooftaa furmaata yaada uummataa kana jijjiirisuu danda'u yoo hin dhiyeessine rakkina takkallee furuu akka hin dandeenye Imaan Gordon hubachiisan. Hanga mootummaan yaada furmaata uummata biratti fudhatama qabu dhiyeessuu hin dandeenyetti abbootiin qabeenya biyyoota alaa Itoophiyaa keessatti hojii investimentii irratti bobba'uuf akka rakkatan Imaa Gordon gaazexaa Washington Post kanatti himan. Hogganoonni warraaqsa biyya Itoophiyaa dhiheenya kana dhaabbilee siyaasaa afuriin jaaraman guyyaa jimmata baruu ibsa akka kennuuf qophaa'an beeksisan. Hogganoonni kun sagantaa hojii fuula duraatan tokkummaa dhaaba haaraa isaanii tan karoorfatan ibsachuuf akka ta'es barame. Ibsa kilabii Press Washington DC'tti guyyaa jimmataa walakkaa guyyaarraa jalqabee kennamuuf qophaa'e kanarratti
hogganoonni adda Dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataatii fi Dr. Diimaa Nagoo dura taa'an paartii uummata Affaar Dr. Kontee Muusaa miseensi hoggana Arbanyosh Gimboot Sabaat obbo Muluna Iyyo'eel akkasumattis dura taa'an warraaqsa uummata Sidaamaa obbo Baqqalaa Waayyoo akka argaman hubachuun barame. Sirna jaaramuu tokkummaa warraaqsa biyyaa kanarratti sagalee uummata Amaaraa dhuunfaadhaan taajjabuuf namni argamee ture obbo Hayila Gabriel Ayyaalaw ibsa kanarrattis akka argamuuf jiraatu beekameeti jira. Mootummaa wayyaaneetiin miidhaa mirga namummaatiin tan mana hidhaa keessatti turte gaayexeessituu Reeyyoota Alamuu ibsa kanarratti akka argamtu odeeffannoo tokkummaa warraaqsa biyya Itoophiyaa irraa arganneen mirkanaa'e. Tokkummaa warraaqsa biyya Itoophiyaa garee dimokiraasiitii fi bilisummaa biyyaatiif falmitu hundaa'u akka hirmaachisu godhuudhaaf gareeleen mormitoota hundaa wajjin waliigalteen hojjechuudhaan mootummaa abbaa irree wayyaanee fonqolchuuf akka hojjechuuf karoorfatan beeksisuun isaanii ni yaadatama. Magaalaa Bahaddaaritti sababa labsa yeroo hatattamaa wal qabatee hidhaa jiraattotaa fi daldaltoota irra gahaa jiru mormuun dargaggoonni magaalatti boombii dhoosuu isaanii dhagahame. Dargaggoonni tarkaanfii tana ganda duwwaa 3 naannoo iddoo mana jireenya hooggantoota mootummaa obbo Galataa fi obbo Silashii jedhamurratti akka fudhatanis barame. Balaa dho'insi boombii kun fidde hanga ammaatti wanni beekame hin jiru. Oduun biroo ammoo magaalaa Xiis Abbaayitti obbo Mitikkuu Birhaanuu kan mormii uummataa hoogganaa turee fi barattoonni 3 loltoota mootummaatiin ajjeefamuun oduun laqqabdee jirti. Yeroo balaan kun ta'e namoota 4 warra ajjeefame malee namni Dasee Taaddasaa jedhamu loltoota mootummaatiin ukkaanfamee akka fuudhame namoonni argan isaatiif himan. Sababa kanaan magaalaan Xiis Abbaayiti dhukaasa rasaatiin shororkaa guddaa keessa akka jirtu beekameeti jira. Magaalaa Bahardaaritti ammoo daldaltoonni gaafa mormii hojii dhaabuudhaa dukkaana isaanii cuftan jedhaman mana murtiitti dhiyaatan warri isaanii daddacha heeraa irratti argaman hedduun loltoota mootummaatiin ukkaanfamanii fudhatamuunis himamaati jira. Mootummaan abbaa irree wayyaanee mormii uummata tasgabbeessuudhaaf jecha labsa hatattamaa labsaniis hawaasni mormii akka hin dhaabne xilxaltoonni siyaasaa guyya guyyaan hubachiisaa jiran. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu asumarratti xumurraa sagantaa danyatanaaf ta'e waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya qophii dhimma keenya irratti Bafiqaaduu Morodaa haala kanaan marii gaazexeessaa obbo Dhabasaa Waqjiraa waliin taasiseeti itti dhiyaadha. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota TV ESAT Afaan Oromoo qophii dhimma keenyaa akkam jirtu. Qophiin kun qophii dhimma keenyaati. Qophii kanarratti haala biyya keenyaa, naannoo keenyaa fi addunyaa kana ilaalchisnee beektotaa fi ogeessota keenyaa wajjiniin marii goona. Har'as haala saba keenya ilaallatu, biyya keenya ilaallatu irratti ogeessa tokkoof wajjiniin marii gochuudhaaf deema. Keessummaan koo har'aa Dhabasaa Waaqjiraati. Dhabasaan caalaan keessan hin beektu. Kan inni ittiin beekamu ogeessummaa isaatiin gaazexeessaadha. Akkasumas immoo qabsoo saba Oromoo keessatti karaa adda addaatiin gumata gochaa nama jirudha. Yeroo ammaaf karaa sooshaal miidiyaatiinis karaa adda addaatiinis. Obbo Dhabasaa haala sana kanan nagaye maaltu ture? OPDO keessa nama taayitaa guddaa irra ture tokko keessa obbo Yoonatan Ibbisaa mootummaa sana ganee biyya Jarman dhaqee achuma immoo abaa'otti makamee ture. Kan nagaa turre ala sana Dhabasaan Yoonatan Ibbisaadha wajjiniin soddaadha. Innis ati mana isaatis karaa Yoonataaniin yoo iccitii baasaa jiru baasanii abaa'uudhaaf ergaa jiru jedhu. Obbo Yoonatan wajjiniin firummaa qabdu soddummaa qabdu? Yoonatan waliin lalisee waliin ilmaan wasiillaniiti abbaan isaanii lamaan obbolaadha. Egaa soddaadhuma jechuudha akkuma beektu. Unfortunately yeroon lalisee waliin ijaa biiroo wal bira hojjannu kan isaan beeku. Jechuun akkuma nama abbaa taayitaatti hin beeka malee ishee wal bira ijaa hojjannu badaa walitti dhiyeenya hin qabnu. Yeroo inni biyya baay'ee sana qabee akkuma siin jedhu hordoffii guddaa ture adarra. Inni dura baay'ee gara 2001 waan akkasii keessa baay'ee
yeroo manadhaa tures ani kan waa'ee Yoonaataan nan gaafan. Technically akka nuti soddaa taane ma beeku garuu wanti isaan karaa sanaan qaban humtuu hin jiru. Hariiroon ani isa wajjin qabus hin jiru. Inni hierarkii biraa keessa ture, sisteema biraa keessa ture, akkaataa isaan itti hojjetan inni iddoo biraati. Nuti TV keessa ture hidhata iyyuu qabnu. Normally namni akkasitti yaaduu danda'a yookaan immoo akkasittis yaadanii nasa kattaan wayii arganna jedhanii mana dhufaniirus ta'a jarri waan daniinatti hojjetu hin dandeettu ati waan isaan si gaafatan malee. Garuu waan naanidhaan waa'ee isaan hin gaafanne lalisees akkan dubbisetti laliseen akka isa bira turte inni guddise hin beeku. Normally akkana yaadutti ishi waa'ee isaan gaafanne isa waa'ee koo gaafatan eessa dhaqe abbaan manaa kee asmaraa jira inni achiin waraanaa maaloodha isaa odeeffannoo ergita malee waa'ee isaa waan gaafatan hin jiru. So akkama jedhamu hordoffiin jiraachuu danda'a firummaan ijaa jiru garuu yoo normally gaafsi qaban mana maal si godhu shakkanii gaafsi qaban ijaarroo beekta ta'e yookaan siidhaniiru ta'e hin beeku. Isa jalqabaa si hidhu siidhanii mana kee ragaa barbaadu ragaa waan itti siidhanii malee ragaa barbaadanii miti kan siidhan. So mana kee irraa waan argame suuf kitaaba Muhammad Hasan fa'aati amma kitaaba Saffaa Jaalataa fa'a innaan ani dhabu kan qaban. Maaliif kitaaba kana dubbistaa fa'i? Waan amma kunoo adda bilisummaa Oromoo fakkaatu wayii alaa carqiidhuma diimaa magariisa wayii fa'aa arganisatti hin gammadu isatti siidhu. Maaliif ragaan qaban jarri? Warri siidhanii ragaa jaa barbaadanii waan sana barbaadanii mannaasitti banuuf. So yeroo dhufanii waan wal fakkaatu dhaban waan ati intarneetii irraa fuute waan ati kilaasii fa'aa keessatti barattu literaachariin naa barattu walaloo wayii fa'aa fuutee kun akkasii poolitikaadha amma ijoolleen salaalee kun kan sirban kana hojjannaan 6 kiilootti literaachariin baradha foreign language isa irratti teessisiin hojjechaa ture. Maalumaaf kana irratti hojjette siin jedha amma sun raayitii kee ati sirbine namatu sirbi. Waan akkasii hojjetu waan ati amma akka mootummaadha jettee ati alaarraa ilaaltu miti gaafattu hojuma kashilabbummaa hojjetu dhuguma immoo kashilabboota warri daniinnatti argitu kuni si arrabsu jechittiin isaan si arrabsan akkatti isaan bilitilsi godhan waan amma bakka ijoollee biyyatti baalagee jedhamu addaggee jedhamu kan argita waan akkasii ture dubbichi. Nan beeka baalagummaa jara nan beeka. Al tokko miti al lama miti al sadi al shanja al torba hidhameera waggaa 13 keessatti akka jarri nama godhu nan beeka nan yaadadha al tokko waa'ee dhuma dhimma ijoollee keenyaa daawwitii sirbitoota wallistoota Oromoo kana walitti qabanii mana hidhaatti naqanii isa irratti oduu tokko hojjannee achuma mana na ukkaamsanii fuudhanii turani Taaddasee Masarat namni jedhamu hin beekta ta'a. Taaddaseen almu mana hidhaatti nagalchanii namoonni biraa jiru kan intini gochuu danda'anu isuma biraan dhaqee shugguxii xarapheessaa isaarra keeyyateetuyyuu nama shugguxii kana mataa abbaa keetii yoo diigan maal taata jenna maal abbaa koon ta'an diigama malee jedheeni gadummaan jara waan daangaa hin qabneedha. Ana halkan faalan ciisutti mana koo dhufanii mana ciisaa irratti maskootii tumanii kottuu baay'ifaan jechaa turanii. Kana keessa darbineerra gadummaa jaraan beekna. Egaa mana hidhaa Maakkalaawitti hidhamteettaa, Sakkarchalleettis hidhamteettaa, Qaallittiittis hidhamteettaa. Waggaa 3 sana gidduutti waa baay'ee waan taajjabde qabdaa. Waan taajjabde hunduma haasa'i yoo jenne waan bal'aadha. Mee gabaabaadhumatti mana hidhaa sana keessatti maaltu ture kana yaadadhu amma namoonni keenya kan achitti dhuman jiru mana hidhaa keessatti akkuma sabarana ta'e sana mee maal yaadatta mana hidhaa sana keessatti? Dhugaadha akkatu jette amma waan mana hidhaatti ta'e sana hundaa sa'uun nama rakkisa baay'ee dheeraadha. Aninnaan akkan hidhameen Maakalaawii dhattagaa yeroo ji'a 3 investigationii irra jirta. Wanti guddaa yeroo kan keenya sana
Isa waan lama barbaadu warri wayyaanii yeroo hundumaan naasi qaban tokko ijaarsati ijaartee hoo qabaatte sirraa barbaadu inni lammataa meeshaa barbaadu. Yoo kana lama si akkatti argan meeshaa innaan jedhu rasaasa maal kana jechuudha. Isaan kana garmalee barbaadu waan kana argina waa hunda sitti jabeessu. Inni biraa yoo ijaarsa qabaatte maadhee kee barbaadu caasaati itti ijaaramu. Waan kana osirraa dhabanii isa jalqabaa torbaan ittaan waan akkasii kana sireebuu waan adda addaa akkuma amma kaafte halkan waamanii si doorsisu shuggutii sitti darbatu waan adda addaan godhu 1 week acute sana yoo fixatte homaa osirraa dhabanii callisanii mana dukkanaa si kaa'u. Anamma mana ji'a sadii guutuu mana dukkanaa sanan ture underground lakkoofsa sadii kan ji'a wayii jirti achiin ture. Yoo isaan kan simiidhaan akka namaatti yoo hintii sirraa argatan. Hintii xiqqoo argannaa odeeffannoon quufan. Torchi si godhu ammumatti dubbattu baata kan jedhu yaadanii baay'eedha simiidha. Inni lammata taane yoo namni wayii maqaa keedha iddoo biraarra. Namni wayii dhamee bafiqaaduu namicha jedhamu nan beeka oo jedhan dhufanii simiidha jechuudha. Kanaaf soosaayitiin kan keenya amala jara kanaa oo beekte yoo waa hojjatte iccitii kee dhokfachuu sirra jira jechuudha. Iccitii kee ati dhoksinaan homaa beekuu hin danda'an. Isaan ayyaana miti waaqa miti homaa karaan itti waa beekan hin jiru. Yoo waan beekne si rukutanis hin beeku hoo jedhama yeroo sana jecha tokko ture namni hundi kan dubbatu. Nam beekan kitaabaa hin beekuun jecha tokko jedhu. Hin beeku hoo jedhu masireebu malee maal siin godhan. Dhattee meelii kee bani siin jedhu kana godhi siin jedhu maal jedhu ati asee society nama qabsoorra jiraatte. Imeelii 12 banachuu sirra jira. Imeelii 20 banachuu sirra jira. Oo qabsoorra jiraatte jechuudha. Wooduma waan ta'e as a private level. So jara kana atitti mo'attu iccitii kee dhoksuudhaan namni qabsoorra jiru iccitii isaa dhoksuuma waan isaan godhan hin jiru jechuudha. So ji'a sadii kana sisu hukumu namni baay'ee reebamaa namni baay'ee halkan kaasanii torchisi godhuu bishaan sitti naquu or jechaan si madeessu waan akkas akkasiin godhu abbadaa anamummaan taane naturally anamma nama sakaanii miidhamee ra'ee haasa'uu hin danda'u because kan qeensi irraa buqqa'ee jira because of hintii wayii argatanii sirraa baasuudha kan godhantu jira jechuunidhaan gaariidha jechaa kootiif miti. Inni lammataa yoo miidiyaatti maqaan kee halatti bahee waan dubbatamee miidiyaan adda addaa human rights wajjin maal akkasii kun waa'ee kee gabaasanii baay'ee of eeggatu. Sirraa xiqqeessu jechuudha. Nama kan dagatame kanuma namni hin beekne fa'aa achitti kan miidhamu jira. Kanarra immoo amala namaa yoo beekte amala warra sanaa akkaataa isaan waan isaan sirraa barbaadan yoo beekte waan gaaffii isaan barbaadan gaaffii jalqaba si gaafatuu fi booda si gaafatu tilmaamuu sirra jira naanni si qoratu. Waan inni asitti waan si gaafatu waan biraatiif karaa hubanta ta'e ofumaa miidhamaa deemta jechuudha. Amma fakkeenya tokko sii kennaa. Ijoolleen nu biraas maraatti dhaqee adda bilisummaa Oromootti dabalamaniiru dammaqaan fa'aa ijoolleen lam gaazexeessitoonni kun ba'anii nu biraa deeman. Akkamitti achi deemanii naan jedhe. Akkamitti akka deeman hin beekuun jedhee amma akkamitti achi deemanii atilis asiinaa ba'an hin beektu hiriyummaa qabdu hiriyummaa qaban. Akkitti isaan deeman immoo hin beeku sun dhugaan hin beekne. Otumaan beeke immoo nan beeka jechuun narra hin jiru. Yoo nan beeka jette maal akka si hordofu sitti dhufaa jechuudha. Jarri sun achi dhaquun beektamitti nan beeka. Akkamitti dhageesse maal miidiyaa addunyaarra jira gaazexaa baasa hundarraa dhaqa. Waan isaan beekan haaluu sirra hin jiru. Amma hin beeku jette si shafu. Akkasaan as maraa deeman TV gaaddisa dhugaa jira. Gaazexaan kan keessaan alaa hin baasa hunduun hin jiru. So nan beeka garuu akkatti isaan deeman hin beeku. Ijaarsa isaanii hin beeku jechuudha deebita jechuudha. So waan akkasii kana namni leesanii fudhatu. Amma bara Taaddasaa Birruu fa'aa Maammoo Mazammir fa'aa hidhaman kitaaba gizitin nagizoo dubbistee ta'oo ta'e waan warra Hayilasillaasee hidhamaa Oromoo irratti hojjetan Tigreenis kanuma hojjette irratti deebifte. Homaa formulaan isaanii tokkuma. Maal godhu bafiqaaduu kutaa biraatti dhaabasaa kutaa biraatti hidhaniitu iccitii kee hunda bafiqaaduu nutti meera na bira dhufanii. Amma akka inni bahu jedha tindu'iini himiti bayisiin jedhu. Sirraa fuudhanii san booda si bira dhaqu. Ati immoo waan hintii waa'ee kan kee waan inni beekuun dubbadhe dhuguma seetee dubbadhe. Akkasitti nama miidhu normaali. Inni kun formulaa jarritti fayyadaman har'allee namni keenya beekee kan irraa eeggatudha. Kanaan ala manadhaa keessatti maal si godhu ati lama kaatee lama taatee sadii taatee egaa inni kachallee qaallettitti darbine kan argine jechuudha. Xiqqoo qorannoon sirraa laafa. Garuu maal godhu jarri gaafachi dhaqanisi
akka Oromootti yoo nama waliin haasofti nama ijaarte siin jedhe. Akka Oromootti ati waliin nyaatte amma hidhamaa adda addaa jira kan maatiin isaanii hin gaafanne kutaa biyya adda addaa irraa qabamanii hidhaman. Isaan kana fuutee yoo teessee nyaata maatiin sii fidan waliin nyaattu maaliif nyaachiftaa siin jedhe. Zaranyaadhaati siin jedhe. Ofii achi kan isaanii zabanyaan eegduun kan qulqulleessu Tigiree duwwaa. Ati garuu hidhamaa isaan walitti fidan waliin teessee yoo shaayii dhugde maa shaayii bitteefi siin jedhe. Kanaaf ganama galgala waan akkasiitiin si hiraarsu jechuudha yeroo baay'ee. More of isaanii fi TV irra sijaan hojjechaa tureef amala communication sijaan beekuuf handiluman godha ture yeroo baay'ee ijoollee barattootatu xiqqoo dafeetti haaraa manguddoonni keenyas garmalee haaru turanii ani naaru because okay sinitti fakkaate sorry lammata shaayii waliin hin dhugu eetuman deeman zaazadee dhaqeen dhugaa nan irraanfadheen jedhan akkasumatti isaan neecharii jara sana ogeettu amma kanatti waan amma sophisticate ta'anii miti. Garuu giriidii isa jedhan tokko jecha hin beekani nama selfish ta'e of malee nama biraa yaadan neecharii kanarraa ta'anii si sodaatu karaa hundumaa kana inni biraa wanti hamaan 2000 egaa yeroo adda addaa nama baay'ee rakkisu keezii nama hundumaa haasa'uun nama rakkisa siin jedheera dura yeroo ijoollee 2005 filannoon gaggeeffamu sana kanuma akkuma qaallitti dheengaddaa maanni qillintoo dheengaddaa kana ganama guyyaa ayyaana musliimaa ture ijoollee musliimaa wajjin teenyeetuma jiru kanuma qawwee dhuka'uu dhageenye maalirraa akka dhufe hin beeku gamanaa gamasii qawwee dhuka'a akka gaarummaasaa manni nan itti hidhamu mana dhakaa ture achi keessatti warra kun sodaataman jedha mana dhakaatti naqu warra ijoollee hanna waan adda addaatiin hidhaman immoo mana qorqorrootti naqu warra jaarsolii kan warra achi badu so manni nan keessa ture sun dhakaadhaan kan ijaarame ta'eef rasaasni seenu akka salphaatti. Amma garuu xaaraa isaas barra qorqorroon uratee faaraa isaas seenu argita. Isarra akka roofuun argita. Amma gidduu sanatti ijoolleen baay'ee rukutamaniiru nama baay'ee dhume nu biraayyuu miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'anii warra hidhaman keessaa nama 7 rukutame kan innaa sana ture. Tokko Alamaayyoo Garbaadha. Alamaayyoo Garbaa immoo miilli isaa naafan. Ijaa naafa ta'eef fiiguun danda'u ani mana qorqorroo ayii keessa jira gurbaan. Siree isaarra iddoon ciisutti rukutame gurbaan sun. Lafa ciisutti. Amma otoo fiigee dallaa ce'uudhaaf maali dallaa utaaluudhaaf jedhu rukutame ani tiiviitti galgala dabarsan. Gurbaan siree irratti rukutame naafame namni naafti dallaa maalii utaala fiiguun qabu. So waan akkasiiti ijoollee gara hundi isaanii kan rukutaman kutaama keessa taa'aniitu namni 7 jechuudha. Ijoolleen dhuman garuu baay'eedha kan keenyarraa Alamaayyoon booda infekshinii itti ta'eetu Qurambasaa hospitaala sana geessanii achitti sirnaan wal'aannee deebi'ee dhufee ammas lammata naa deebi'een itti infekshinii itti ta'ee malee rasaasaan battala sanatti rukutamee hin duune warri dhuman immoo jiru ijoolleen himannaa adda addaan dhufan kun keessumaa ijoolleen warra CUD sana deeggaran ijoolleen qinijjiitiin deeggaran baay'een isaanii nama baay'ee fixan. Randamii haa ta'u ijaa mana qorqorroo keessa jiran haa ta'u I don't know reasonii isaa atuu lubbuu kee baasuun mana keessa jirta nama si biratti du'aa argita malee maal akka ta'e hin beektu garuu yeroo sana gara nama 200 oliiti kan dhume reeffi kan bahe kan madaa'ee san booda dhume immoo hin beeknu hospitaala galee waan hamaa akkasii sana kan yaadatu tokko inni biraa mucaanu biraa Alamaayyoo galmee tokko irra ture jechuudha galmee obbo Macaa obbo Dirribii Damisee irra ture. Gaaddisaar Pazaa jedhu barataa yuunivarsiitii kan injiinaringii waggaa 5ffaa ture innis keezii kanaan waliin qabame inni immoo sababa wayii godhanii qaban kan isaan jedhan moobaayilii galchiteettaa kan jedhu jedhan moobaayilii fiddee galchiteetta waan jedhu wayii fidanii gurbaa torchii godhanii mana murtiitti dhiyaatee iddoon ciise kutaa dukkanaa keessa hin qorraa na waraanaa kaleekoo jedhee mana murtiitti boo'ee mate yeroo sana sintaayyoon illee tureera sintaayyoo warqinaa sintaayyoonis kan warra Macaaftuu lama waliin isas reebanii turanii kutuma isaatti dhaqanii maayinaa shishii galchita moo maal jedhanii nama akkasiyyuu miti sintaayyoo disipiliindiidha nama gaariidha isas reebanii turanii mana murtiitti dhaabbatanii Lu'uul Gabra namicha jedhaniini jarri kun nu ajjeesuuf jiru manni murtii kun waan nuufaa godhu jedhanii haasa'anii deeman. Za'a zardee Alamaayyoon hin du'e.
dhukkubsatee hospitaala geessanii alamaayyoo miti dhiifama gaaddisaa hirphataan du'ee jechuudha. Sintaayyoo nomaan taanee hin bahee akkasitti ijoolleen lama nu keessaa ajjeesanii jechuudha. Waan akkasii kanaan na dhageessu tiroomaa hamaa sitti kaasa. Jaarsolii akkitti isaan salphisan mana fincaanii jala akkitti isaan ciibsan firri kennaa dhufe fira kee hifatanii ijoollee kee fuulduratti maatii kee fuulduratti reebichallee wayya qubaattoos reeba maatii fuulduratti nama saree godhu jechuudha. Waan akkasii garannaa godhan baay'ee sitti dhaga'ama. Manadhaa keessatti kan biraallee hafee marga haamullee amma marguma haamtee amma ijoolleen saantii margattu jira kan firri ishiin jiru. Marga haamuu Tigireef kennu yookaan warra Oromoo ta'anii isaanii oduu deddeebisuuf kennu malee akka jessisitti hin argattu. Marga haamtee mi'aasir saantii sii kaffalu. Kan hojii godhanii biddeen hidhamaa naannessuullee nama isaaniif kennu. Koree hidhamaa taatee hojjechuu koree jechuun nama mana hidhamaadhaaf koree fayyaa, koree maaloo, koree akkasii jira. Koree sanan hojjetu. Antemma onegnosin jiru. Mana shaayii jira achi keessa mana shaayii keessatti namni horii qaqqaban kun hin jiru dorgomanii argachuu hin danda'a. Antemma oneg saaddaraa jaallesin jiru. Kana isaan mata argata jechuudha. Kan hatee hidhamuu dhufee achitti korraashinii maal hidhamu Tigiroota. Kan achi keessatti nagadu Tigiroota. Kan ala bahee waa godhu Tigiroota. Kan si hiisisu Tigiroota. Kan gurra ta'e hojjetu. Everything argita jechuudha. Innaa kan argitu maal jetta? Sistema ati beektuun ala warra kuno South Africa kana durre apartheid maal jedhan kun edaa dhugumaa dubbiin isa kana jetta jechuudha. So waan akkasii kun live argita jechuudha. Amma waan amma namni ijoolleen har'a fincilte lakki hojii dhabameetu master plaanidha jedhan kuni koozii adda addaati malee namni waggaa 25 oliif jarri kun ilmoo namaa akka sareetti lakkaanii saree gaditti qeesaa irratti maatii isaa irratti waan isaan irraan geessisantu dha'ee kun sadarkaa kanarra ga'ee jechuudha. Kuufamee gaafa kun akkuma kana godha. So waan akkasiiti saba adda addaa jira. Gaambeellaa kan akkatti qabanii tumuu achitti fixuu. Inni kaan qoricha expire ta'etti kennu. Isa kaan injekshinii doozii olitti kennu. Namni mana yaalaa dhaqeen du'a. So waan akkasii kana namni investigate godhu hin jiru. As a system, as a government, maaltu gaggeeffamaa jira. Namni maaliif du'e jedhamee investigate gochuun namni dogoggoruu danda'a. Institutioniin qoricha summaa yoo ta'u beekne kennuu danda'a. Investigationiin hin jiru. Namni isaan gaafatu hin jiru. Namichi du'e kalaas hin du'e. Atiin gammadu naati duutu isaan ba'aat irraa xiqqaate. So waan akkasiitu argita waan ulfaatu kan kaansaa dubbachuudhaaf. Kanannaan jira nama biraa jibbinsa saba biraa jibbinsaa otoo hin taane the system decay kan ta'edha. Sistemichi akka mootummaatti dhufee taa'e malee shiftaadhuma duraa ala jirutu as ta'a jechuudha. Because shiftaa taate yoo hojjatte daanyaanis suma, kan himatus suma, kan ajjeesus suma. 1% maayindii ta'a jechuudha. Malee ati executivein himatee warri judiciary fuudhanii analyze godhanii murtii kana immoo warri biraa akkasitti miti. Isaan mootummaan taane akka mootummaa maqaatti waama malee akkuma caakkaatti jiru jechuudha. Nama tokko murtii sitti kennas waan barbaade godha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaa ammanni waggaa 10 oli eega kun ta'e ammas wanti sun ammaataatuma haala cimaadhaan itti fufaa jira. Namoonni keenya ammas mana hidhaa jiru, ammas reebamu, ammas mana hidhaatti gubatu, mana hidhaatti du'u. Wanti kun akkuma itti fufetti jira. Mee qabsoon ala jalqabsadaasi akkuma itti fufetti jira. Mee ala booddeetti deebitee ilaaltu har'a dhaabbattee gaafa ilaaltu gidiraan sun akkuma jirutti jiraate jechuudha. Qabsoon saba keenyaa qabsoon uummanni Oromoo godhu mee waggaa 10 gidduu kanatti har'a sadarkaan har'a irra ga'e gabaabumatti mee akkamitti ilaalta guddina akkamii agarsiisaa deemaa jira noo boodatti deebi'aa jira laata? Dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Oromoo ESAT. Obsaannoo waliin turuu keessaniif galatooma isin jecha ajimmataa walakkaa guyyaarraa jalqabee kennamuuf qophaa'e kanarratti
hoogganoonni adda Dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataatii fi Dr. Diimaa Nagoo dura taa'an paartii uummata Affaar Dr. Kontee Muusaat miseensi hooggana Arbanyoosh Gimboo Sabaat obbo Muluna Iyyo'eel akkasumattis dura taa'an warraaqsa uummata Sidaamaa obbo Baqqalaa Waayyoo akka argaman hubachuun barame. Sirna jaaramuu tokkummaa warraaqsa biyyaa kanarratti sagalee uummata Amaaraa dhuunfaadhaan taajjabuuf namni argamee ture obbo Hayila Gabriel Ayyaalaw ibsa kanarrattis akka argamuuf jiraatu beekameeti jira. Mootummaa wayyaaneetiin miidhaa mirga namummaatiin tan mana hidhaa keessatti turte gaazexeessituu Reeyyoota Alamuu ibsa kanarratti akka argamtu odeeffannoo tokkummaa warraaqsa biyya Itoophiyaa irraa arganneen mirkanaa'e. Tokkummaa warraaqsa biyya Itoophiyaa garee dimokiraasiitii fi bilisummaa biyyaatiif falmitu hundaa'u akka hirmaachisu godhuudhaaf gareeleen mormitoota hundaa wajjin waliigalteen hojjechuudhaan mootummaa abbaa irree wayyaanee fonqolchuuf akka hojjechuuf karoorfatan beeksisuun isaanii ni yaadatama. Magaalaa Bahaddaaritti sababa labsa yeroo hatattamaa wal qabatee hidhaa jiraattotaa fi daldaltoota irra gahaa jiru mormuun dargaggoonni magaalatti boombii dhoosuu isaanii dhagahame. Dargaggoonni tarkaanfii tana ganda duwwaa 3 naannoo iddoo mana jireenya hooggantoota mootummaa obbo Galataa fi obbo Silashii jedhamurratti akka fudhatanis barame. Balaa dho'insi boombii kun fidde hanga ammaatti wanni beekame hin jiru. Oduun biroo ammoo magaalaa Xiis Abbaayitti obbo Mitikuu Birhaanuu kan mormii uummataa hoogganaa turee fi barattoonni 3 loltoota mootummaatiin ajjeefamuun oduun laqqabdee jirti. Yeroo balaan kun ta'e namoota 4 warra ajjeefama malee namni Dasee Taaddasaa jedhamu loltoota mootummaatiin ukkaanfamee akka fuudhame namoonni argan isaatiif himan. Sababa kanaan magaalaan Xiis Abbaayiti dhukaasa rasaatiin shororkaa guddaa keessa akka jirtu beekameeti jira. Magaalaa Baardaaritti ammoo daldaltoonni gaafa mormii hojii dhaabuudhaa dukkaana isaanii cuftan jedhaman mana murtiitti dhiyaatan warri isaanii daddacha heeraa irratti argaman hedduun loltoota mootummaatiin ukkaanfamanii fudhatamuunis himamaati jira. Mootummaan abbaa irree wayyaanee mormii uummata tasgabbeessuudhaaf jecha labsa hatattamaa labsaniis hawaasni mormii akka hin dhaabne xilxaltoonni siyaasaa guyya guyyaan hubachiisaa jiran. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu asumarratti xumurraa sagantaa danyatanaaf ta'e waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya qophii dhimma keenya irratti Bafiqaaduu Morodaa haala kanaan marii gaazexeessaa obbo Dhabasaa Waaqjiraa waliin taasiseeti itti dhiyaadha. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota TV ESAT Afaan Oromoo qophii dhimma keenyaa akkam jirtu. Qophiin kun qophii dhimma keenyaati. Qophii kanarratti haala biyya keenyaa, naannoo keenyaa fi addunyaa kana ilaalchisnee beektotaa fi ogeessota keenyaa wajjiniin marii goona. Har'as haala saba keenya ilaallatu, biyya keenya ilaallatu irratti ogeessa tokkoof wajjiniin marii gochuudhaaf deema. Keessummaan koo har'aa Dhabasaa Waaqjiraati. Dhabasaan caalaan keessan hin beektu. Kan inni ittiin beekamu ogeessummaa isaatiin gaazexeessaadha. Akkasumas immoo qabsoo saba Oromoo keessatti karaa adda addaatiin gumata gochaa nama jirudha. Yeroo ammaaf karaa sooshaal miidiyaatiinis karaa adda addaatiinis. Obbo Dhabasaa haala sana kanan nagaye maaltu ture? OPDO keessa nama taayitaa guddaa irra ture tokko keessa obbo Yoonatan Ibbisaa mootummaa sana ganee biyya Jarman dhaqee achuma ammoo abaa'otti makamee ture. Kan nagaa turre ala sana Dhabasaan Yoonatan Ibbisaadha wajjiniin soddaadha. Innis ati mana isaatis karaa Yoonataniin yoo iccitii baasaa jiru baasanii abaa'uudhaaf ergaa jiru jedhu. Obbo Yoonatan wajjiniin firummaa qabdu soddummaa qabdu? Yoonatan waliin lalisee waliin ilmaan wasiilaniiti abbaan isaanii lamaan obbolaadha. Egaa soddaadhuma jechuudha akkuma beektu. Unfortunately yeroon lalisee waliin ijaa biiroo wal bira hojjannu kan isaan beeku. Jechuun akkuma nama abbaa taayitaatti hin beeka malee wal bira ijaa hojjannu badaa walitti dhiyeenya hin qabnu. Yeroo inni biyya baay'ee sana qabee akkuma siin jedhu hordoffii guddaa ture anarra. Inni
loltoonni fi namoonni uffata siviilii uffatanii command postii mootummaa Itoophiyaa jalatti hojiif ramadaman aanaalee garagaraa keessatti karaa irratti namoota dhaabanii sakatta'uu fi abbootii qabeenyaa sodaachisuudhaan qabeenya isaanii saamaa akka jiran ragaaleen iddoo adda addaa nu gahaa jiru mirkaneessaa fi bakka haleeltuu jedhamtutti poolisoonni miseensota command postiifiin jechuudhaan boorsaa isii akka irraa fudhatan dubartiin takka himattee jirti. Kana malees Goojjaam lixaa keessatti namni maqaan isaa nagayaaf jecha akka hin himamne barbaadan tokko dargaggootaaf maallaqa kennuudhaan mootummaa akka fonqolchaniif gurmeessaa jirtan jechuudhaan namoonni uffata siviilii uffatan lama waraqaa eenyummaa isaanii itti agarsiisuudhaan qarshii 2,000 yoo kennitan nagaya baatan jedhanii akka nama sodaachisuun saamaa jedhanii himame. Abbaan qabeenyaa kun guyyaa barumtii maallaqa gaafatan isiniifiin kenna jechuudhaan baallamuudhaan haala jiru poolisa akka beeksisees himameeti jira. Yeroo ammaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisoonni maqaa command postiitiin bilbila moobaayilaatii fi maallaqaa fi meeshaa gatii gaarii baaftu tan arkan hunda sodaa tokko malee saamaa akka jiran ifatti himamaati jira. Dargaggoonni bilbilli isaanii jalaa saamame kuni hedduun haala kana poolisatti dhugaa beeksisaniis deebisaa takkallee argachaa akka hin jirre himamaati jira. Mormii uummataa cimtuun naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jirtu kan ka'een investimentii alaarratti rakkoo guddoon gahaati jira. Abbootiin qabeenya biyyoota alaa ammaan booda qabeenya isaanii gara Itoophiyaatti fidanii hojii investimentii irratti bobba'uuf akka rakkatan dhaabni gorsaa balaa gaafa Afrikaatti hojjetu tokko beeksise. Abbootiin qabeenyaa haaranii gara Itoophiyaatti deemanii hojii investimentii irratti bobba'uuf akka rakkatanis ibsan. Warri kanaan dura hojii investimentii irratti bobba'anii jiran ammoo hojii investimentiitiin Itoophiyaa keessatti fuulduratti itti fufuu fi gadi dhiisanii bahuu wanni murteeffatan haga ammaatti wanni beekame takkallee hin jirtu jechuudhaan gaazexaan Washington Post guyyaa kaleessaa gabaaseeti jira. Diinagdeen Itoophiyaa irra caalaan qonna irratti waan hundaa'eef jecha misooma industirii kan akka huccuu, ilillii, kuduraa fi muduraa akkasumatti industiriiwwan xixiqqoo babal'isuuf abbootii qabeenya biyyoota alaa qaadhimuun fedhii guddaa biyyaaf qabdi. Mormii uummataa naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa wajjin wal qabattee warshaaleenii fi qonni ilillii abbootii qabeenya biyyoota alaa mormitootaan hangi tokko barbadaa'uun isaanii yaadatama. Warshaalee fi qonni ilillii hedduun abbootii qabeenya biyyoota alaa lafa qonnaan bulaarraa humnaan fudhatamte irratti waan jaaramteef jecha akka balaan qaqqabdees gaazexaan Washington Post gabaase. Ministeerri Hajaa Kominikeeshinii duraanii obbo Geetaachoo Raddaa ibsa yeroo hatattamaa labsameen investimentii abbootii qabeenyaa badiirraa eewaluu dandeenye jira jechuudhaan loltoonni mootummaa meeshaa waraana gurguddaa hidhatan qabeenya abbootii qabeenyaa biyyoota alaa eegaa akka jiran gaazexaan Washington Post gabaase. Warshaaleenii fi qabeenyi abbootii qabeenya biyyoota alaa hawaasa naannawaa wajjin hafuura gaarii waliin qaban qabeenyi isaanii osoo jalaa hin barbadaa'in akka hafee jiruus barame. Jaarsoleen naannoo qabeenyi kun jiran qabeenyi kun keenya jechuudhaan balaa gubachuutii fi daarawuu jalaa akka hambisan gaazexaan kun abbootii qabeenya qonnaa ragaa godhachuudhaan gabaaseeti jira. Naannoo Oromiyaatii fi Amaaraatti warshaalee fi qonni ilillii abbootii qabeenya biyyoota alaa jiraatota naannoo dallansiisanii hijeessan guutumaa guututti barbadaa'uun isaa himame. Fakkeenyaaf ajjeechaa suukanneessaa lammiilee ayyaana irreessaa kabajachuudhaaf bahan irra gahee booda qabeenyi qonnaa Belgium Giventree Nursery fi African Juice jedhamu guutumatti barbadaa'uun beekame. Kan biroo ammoo kan akka Maakiyaalisi Groupii jedhaman Itoophiyaa keessa turuuf ni filatamoo gadi dhiisanii bahuu wanni takkaleen akka hanga ammaatti akka hin beekamin gaazexaan kun gabaase. Biyya Ingilizitti gorsaa balaa gaafa Afrikaa kan ta'e Imaa Gordon akka jedhanitti abbootiin qabeenyaa biyyoota alaa irra hedduun tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhattu eegaa akka jiranis ibse. Mootummaan tarkaanfii humna meeshaa waraanaatiin waa hunda ukkaamsuu caalaa furmaata biraa akka kennuun fedhii isaanii taates beeksisaniiti jiran. Gaafiin uummata biyyaa gaafii humnaan ukkaamsuu bira waan dabarteef jecha Itoophiyaan tooftaa furmaata yaada uummataa kana jijjiirsuu danda'u yoo hin dhiyeessine rakkina takkallee furuu akka hin dandeenye Imaan Gordon hubachiisan. Hanga mootummaan yaada furmaata uummata biratti fudhatama qabu dhiyeessuu hin dandeenyetti abbootiin qabeenya biyyoota alaa Itoophiyaa keessatti hojii investimentii irratti bobba'uuf akka rakkatan Imaan Gordon gaazexaa Washington Post kanatti himan. Hogganoonni warraaqsa biyya Itoophiyaa dhiheenya kana dhaabbilee siyaasaa afuriin ijaaraman guyyaa jimmata baruu ibsa akka kennuuf qophaa'an beeksisan. Hogganoonni kun sagantaa hojii fuula duraatan tokkummaa dhaaba haaraa isaanii tan karoorfatan ibsachuuf akka ta'es barame. Ibsa kilabii Press Washington DC'tti guyyaa mootummaa saniin mormaa ture hanga sadarkaa taankiidhaan
akka timaatimitti macarsee fixuu takka gahee jechuu. Kanaaf amma mootummaan kun hawaasa addunyaarraa waa cufa intarneetii cufee hawaasa addunyaarraayis hulaa jirtu cufaa'uu eega cuccufee booda hamtu hawaasni addunyaa isan agarre tokko raawwatuuf waan deemu fakkaataa jechuu. Adde eebbisee waa mitis haala irreecha irratti uummata Oromoo irra ga'e waan itti dhagahame haala kanaan ibsite. Keessumattuu waa'ee irreecha dhiyoo kana uummanni keenya keessattuu baay'inaan dargaggoonni anis dargaggoo waan ta'eef warri dargaggoonni dhiigni isaanii kan dhiiguma kiyya kan ta'anii hunduu natti dhaga'ama. Ispeeshaalii ani ofii kiyyaa fi irreecharra barreen gaddaa biyya deemeen ture irra hirmaadheen ture. Short time keessaa akkas ta'uusaa baay'ee nama gaddisiisa. Namni uummanni keenya akkas dhumee keessattuu warri dargaggoon fiichariin isaanii akkasitti waggaa gabaabbatu baay'ee nama gaddisiisa. Haala Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Boosaa keessatti manneen marsanii hulaa cabsanii seenuudhaan jiraattota qabanii achi buutee isaanii dhabamsiisuun ciminaan itti fuftee jirti. Namoota qaban akka malee reebuudhaan qaamota isaanii caccabsanii sadarkaa uleetiin ajjeesaa akka jiran jiraattonni miidiyaaleen ibsaa jiran. Namoota halkan manneen keessaa guuran bakka birootti hatattamaa waan dabarsaniif jecha namoota hidhaman akkaataa isaanii hubachuuf hireen takkaleen akka hin jirre jiraattonni yaaddoo guutuun ibsaa jiran. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Waamaa Hagaloo keessatti fincilli uummataa jabaachuu irraan kan ka'e waraanni wayyaanee uummata nagayaa akka malee dararaa jiraachuunis himamaati jira. Eegaa ajjechaa suukannee isaa irreessaa booda mormii cimtuun aaraan uummanni Oromiyaa keessatti geggeessaniin wal qabatee Oromoonni 60,000 ol akka hidhamanii jiran herregamaati jira. Manni hidhaa waan guutameef jecha hidhamtoota bakkee garagaraatti julmaadhaan walitti qabanii hidhuun guyya guyyaan akkuma itti fufetti jira. Loltoonni mootummaa ajaja command post jechuudhaan namoota jeequmsa uuman ja'amanii shakkaman aanaalee godina Arsii Lixaa akkasuma magaalaa Nageelleetii fi Roobee keessa deemuudhaan funaananii namoota meeshaa saaman walitti guuraa hidhuun ciminaan itti fufaati jira. Arsii Lixaa keessatti ammaan tana jiraattota hidhuudhaan achi buuteen dhabamsiisuun itti fufee waan jiruuf jecha namoota halkan guuranii waan hidhaniif bakki isaan geeffaman ifatti beekamaa hin jiru. Haaluma kanaan gammoojjii mooraa xollaa keessatti hidhamtoonni 6,000 ol akka walitti qabamanii jiran dararaa hamaa keessatti akka jiran jiraattonni naannoo himaati jiran. Agaaziin namoota 6,000 ol mooraa xollaa keessatti hidhamanii jiran haala gaddisiisaadhaan ajjeesaa jirti. Kaabineen haaraan muummichi ministeera Itoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dassaalany kibxata dabre muude gaafiilee haqaa dimokiraasii fi eenyummaa uummanni naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa gaafataniif deebisaa akka hin taane himame. Qondaalota mootummaa bara dheeraadhaaf aangoorra turaniif bakka jijjiiruun taayitaa kennuu malee gaafiilee uummanni naannoo lamaanii jechuun naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa yeroo dheeraadhaaf gaafachaa turaniif deebisaa kennuuf tarkaanfii takkallee akka hin fudhatamin qaamota garagaraa ragaa godhachuudhaan dhaabbileen sabquunnamtii addunyaa gabaasaati jiran. Lammiileen naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa mormii isaanii yeroo dheeraadhaaf dhiyeeffachaa jiran muudamuu kaabinee haaraa ammaa kanarratti akka hin quufne dhaabni oduu toora intarneetii Kwartiis jedhamu tokko gabaase. Akka gabaasaa dhaaba kanaatti ministeerri haajaa alaatii fi ministeerri dantaa koomishinii miseensota dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo dhaadhiyoo takka OPDO ta'uun isaanii dhaabbata adda dimokiraatawaa warraaqsa uummata Itoophiyaa addawaawii keessatti jijjiirama qabatamaa tokkollee hin fidu jedhama. Dr. Nagarii Leencoo kan ministeera koomishinii ta'uudhaan muudame miseensa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo dhaadhiyoo fi takka OPDO fi dabballee amanamaa ta'uu isaa toorri oduu intarneetii Kwartiis kun gabaase. Kana malees koomishinarri koomishinaa poolisa federaalaa duraanii kan ammaan tan ammoo ministeera haajaa alaa ta'uudhaan muudaman Dr. Warqina Gabayyootiis nama dhaabbata adda bilisa baasaa Tigraayitti dhiyeenya cimaa qabu ta'uu isaa hooggantoota dhaabbata gorsa Maappilkroof jedhamu ragaa godhachuudhaan gabaasan. Kaabineen haaraan muummichi ministeera Obbo Hayilamaariyaam Dassaalany muudaman tuni gaafii fi mormii uummataa akkasuma paartiilee mormitootaa irratti dhiibbaa tokkollee fiduu akka hin dandeenyeef dhaabbata gorsaa Maappilkroof keessatti xinxilaa haala Afrikaa kan ta'an Iimaa Gordon ragaa godhachuudhaan toorri oduu intarneetii kun gabaase. Kaabineen haaraan muummichi ministeera muude kuni gaafii fi fedhii jijjiirama lammiilee biyyaa takkallee akka hin guutin ifatti himamaati jira.
Kun raadiyoo sagalee Oromoo ESAT irraan darba. Kun raadiyoo sagalee Oromoo ESAT irraan darba. Raadiyoon sagalee Oromoo ESAT torbaanitti guyyaa 3 guyyaa kibxataa kamisaa fi sanbata sagantaa isiniin dabarsu amma jalqaba. Ashama kun raadiyoo sagalee Oromoo ESAT irraan darba. Arra guyyaan kamisa Sadaasa 3 bara 2016. Oduu har'aa isiniif dhiyeessina. Oduu booda qophii dhimma keenyaa irratti marii gaazexeessaan ESAT Afaan Oromoo Bafiqaaduu Morodaa gaazexeessaa obbo Dhabasaa Waqjiraa waliin taasise itti fufa isaa isin dhageessifneeti akkuma aadaa qophii teenyaatti sirbaan nagaa isinitti dhaammanna. Kan qophii guyyaa har'aa isiniif dhiyeessu ana Magarsaa Boonaati obsaan waliin tura. Dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Oromoo hirmaannaan keessan cimina sagantaa keenyaatiif waa hunda caalaa barbaachisaadha. Gumaacha yaada keessanii qooda guddaa raadiyoo sagalee Oromootiif qaba. Yaada qabdanii fi eega qabdan hira tokko malee nuuf gumaacha, nuuf barreessaa, nuuf bilbilaa. Feesbuukiinis nu qunnama. Teessoon keenya kan iimeeyil esatoromoffaa@esat.com jechuun ESATOROMOFFA@ETHSAT.com. Akka afaan Oromootti ESATOROMOFFA@ETHSAT.com. Lakkoofsi bilbila keenyaa takka 888 772 3728 extension 23. Karaa Feesbuukiitiinis yoo nu qunnamuu yaaddan www.facebook.com/ESAT-TV jechuun www.facebook.com/harriiqa fuulduratti ESAT-TV jaatii nu qunnama. Oduu guyyaa irraa. Hawaasni Oromoo, hawaasni Ogaadenii fi hawaasni Itoophiyaa warri Deenmaarkii jiraatan magaalaa Kooppaneegitti hiriira mormii guyyaa irraa gaggeessan. Kaayoon hiriiraa tarkaanfii duugaa sanyii mootummaan TPLF uummata irraan gahaa jirtu mormuuf akka ta'es hiriirtonni ibsan. Keessattuu mormii Oromiyaatti bara dabre Sadaasa 12 bara 2015tti magaalaa Ginciitti eegalamtee guutuu Oromiyaa wal geesse akkasumas naannoo Amaaraatti tarkaanfattee naannoo Kibbaatti illee babal'atte sababa godhachuudhaan ajjechaa mootummaan TPLF lammiilee biyyaa irraan gahaa jirtu mormuuf akka hiriira bahan ibsan. Walumaa galatti dhuminsa uummata irra gahaa jiruuf mormuudhaaf hawaasni Oromoo, hawaasni Ogaadenii fi hawaasni Itoophiyaa hundi walii galuun hiriira bahan. Hiriirri mormii kun hawaasa Oromoo qofa osoo hin ta'in guutumatti lammiileen Itoophiyaa hundi tokkummaadhaan walii galuun irratti hirmaatan. Hiriirtota keessaa obbo Gammadaa Baroodaa labsa hatattamaa kan mootummaan TPLF labsite akkana jechuudhaan balaaleffate. Labsa akkanaa bara 1945 paartiin naazii yeroo jenosaayidii godhuuf deemu labsa akkanaa kana baasee ture labsa yeroo hatattamaa. Kan booda immoo labsa hatattamaa kanatti aansee jenosaayidii yookaan duguuggaa sanyii biyya sanitti raawwate miliyoona 6 uummata Yuudiitii fi namoota biraallee hedduu jumlaadhaan lafarraa duguuge jechuudha. Kanatti aansee kabiraatis bara 1989 paartii biyya Chaayinaa yoo laalle hiriira mormiitii fi warraa'isa guddaa akka amma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kanaatu biyya san keessallee deemaa ture. Paartiin Kooministii Chaayinaadha. Akkuma amma mootummaa wayyaanee godhe kanatti labsa yeroo hatattamaa baasee eegas booda mormiin waan itti fufeef barattootaa fi uummata guutuu biyyaarraa walitti qabame. Gara 2001 waan akkasii keessa ba'ee
yeroo manadhaa tures ani kan waa'ee Yoonaataan nan gaafan. Technically akka nuti soddaa taane ma beeku garuu wanti isaan karaa sanaan qaban homtuu hin jiru. Hariiroon ani isa wajjin qabu hin jiru. Inni hierarkii biraa keessa ture, sisteema biraa keessa ture, akkaataa isaan hojjetan inni iddoo biraati. Nuti TV keessa ture hidhata iyyuu qabu. Normally namni akkasitti yaaduu danda'a yookaan immoo akkasittis yaadanii nasa kattaan wayii arganna jedhanii mana dhufaniirus ta'a jarri waan daniinatti hojjetu hunda dandeettu ati waan isaan si gaafatan malee. Garuu waan naanidhaan waa'ee isaan hin gaafanne lalisees akkan dubbisetti laliseen akka isa bira turte inni guddise hin beeku. Normally akkana yaadutti ishii waa'ee isaan gaafanne isa waa'ee koo gaafatan eessa dhaqe abbaan manaa kee asmaraa jira inni achiin waraanaa maaloodha isaa odeeffannoo ergita malee waa'ee isaa waan gaafatan hin jiru. So akkama jedhamu hordoffiin jiraachuu danda'a firummaan ijaa jiru garuu yoo normally gaafsi qaban mana maal si godhu shakkanii gaafsi qaban ijaarroo beekta ta'e yookaan siidhaniiru ta'e hin beeku. Isa jalqabaa si hidhu siidhanii mana kee ragaa barbaadu ragaa waan itti siidhanii malee ragaa barbaadanii miti kan siidhan. So mana kee irraa wanta argame suuf kitaaba Muhammad Hasan fa'aati amma kitaaba Saffaa Jaalataa fa'a innaan ni dhabu kan qaban. Maaliif kitaaba kana dubbistaa fa'i? Waan amma kunoo adda bilisummaa Oromoo fakkaatu wayii alaa carqiidhuma diimaa magariisa wayii fa'aa arganisatti hin gammadu isatti siidhu. Maaliif ragaan qaban jarri? Warri siidhanii ragaa jaa barbaadanii waan sana barbaadanii mannaasitti banuuf. So yeroo dhufanii waan wal fakkaatu dhaban waan ati intarneetii irraa fuute waan ati kilaasii fa'aa keessatti barattu literaachariin naa barattu walaloo wayii fa'aa fuutee kun akkasii poolitikaadha amma ijoolleen salaalee kun kan sirban kana hojjannaan 6 kiilootti literaachariin baradha foreign language isa irratti teessisiin hojjechaa ture. Maalumaaf kana irratti hojjette siin jedha amma sun raayitii kee ati sirbine namatu sirbi. Waan akkasii hojjetu waan ati amma akka mootummaadha jettee ati alaarraa ilaaltu miti gaaftattu hojuma kashilabbummaa hojjetu dhuguma immoo kashilabboota warri daniinnatti argitu kuni si arrabsu jechittiin isaan si arrabsan akkatti isaan bilitilsi godhan waan amma bakka ijoollee biyyatti baalagee jedhamu addaggee jedhamu kan argita waan akkasii ture dubbichi. Nan beeka baalagummaa jara nan beeka. Al tokko miti al lama miti al sadi al shanja al torba hidhameera waggaa 13 keessatti akka jarri nama godhu nan beeka na yaadadha al tokko waa'ee dhuma dhimma ijoollee keenyaa daawwitii sirbitoota wallistoota Oromoo kana walitti qabanii mana hidhaatti naqanii isarratti oduu tokko hojjannee achuma manana ukkaamsanii fuudhanii turan Taaddasee Masarat namni jedhamu hin beekta ta'a. Taaddaseen almu mana hidhaatti nagalchanii namoonni biraa jiru kan intini gochuu danda'anu isuma biraan dhaqee shugguxii xarapheessaa isaarra keeyyateetuyyuu nama shugguxii kana mataa abbaa keetii yoo diigan maal taata jenna maal abbaa koon ta'an diigama malee hin jedheeni. Gadummaan jara waan daangaa hin qabneedha. Ana halkan faalan ciisutti mana koo dhufanii mana ciisaa irratti maskootii tumanii kottuu baay'ifaan jechaa turanii. Kana keessa darbineerra gadummaa jaraan beekna. Egaa mana hidhaa Maakkelaawitti hidhamteettaa, Sakkarchalleettis hidhamteettaa, Qaallittiittis hidhamteettaa. Waggaa 3 sana gidduutti waa baay'ee waan taajjabde qabdaa. Waan taajjabde hunduma haasa'i yoo jenne waan bal'aadha. Mee gabaabaadhumatti mana hidhaa sana keessatti maaltu ture kana yaadadhu amma namoonni keenya kanachitti dhuman jiru mana hidhaa keessatti akkuma sabarana ta'e sana mee maal yaadatta mana hidhaa sana keessatti? Dhugaadha akkatu jette amma waan mana hidhaatti ta'e sana hunda sa'uun nama rakkisa baay'ee dheeraadha. Aninnaan akkan hidhameen Maakalaawi dhaqaa yeroo ji'a 3 investigation irra jirta. Wanti guddaa yeroo kan keenya sana